Mootummaan Itoophiyaa gatii boba'aa addunyaa irratti dabalaa jiru to'achuuf gargaarsa maallaqaa dabalata gochuuf murteessee jira. Rakkoo baha jiddu galeessaatti uumameen gatiin boba'aa waan ol ka'eef mootummaan haala raabsaa boba'aa irratti to'annoo cimaa taasisaa jira. Tarkaanfiin kunis jireenya uummataa salphisuu fi kafaltii boba'aa irratti dhiibbaa uumamu hir'isuuf kan yaadamedha. Murteen kun yeroo biyyattiin jijjiirama dinagdee guddaa doolaara biliyoona 3.2 ol ta'u hojiirra oolchaa jirtutti kan dhufedha. Dhaabbanni maallaqa addunyaa gargaarsi boba'aa irratti taasifamu akka hir'atu yaada dhiyeessus, aangawoonni biyyaa garuu tasgabbii dinagdee fi nagaa hawaasaaf dursa kennanii jiru. Kunis gabaa biyya keessaa dhiibbaa gatii addunyaa irraa eeguuf gargaarsa guddaa qaba jedhamee amanama. Mootummaan Itoophiyaa dhiibbaa alaa fi tasgabbii dinagdee biyya keessaa wal madaalchisuuf yaalii jabaa gochaa jira. Haalli gabaa addunyaa yeroo yeroon jijjiiramus, tarsiimoon mootummaa ji'oota dhufan keessatti faayidaa uummataa irratti xiyyeeffachuun itti fufa. Keessattuu boba'aa gara biyyaa galu sirnaan to'achuun rakkoo dinagdee mudatu ittisuuf hojiin jalqabame jabaatee itti fufa jedhamee jira. Muummichi Ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed imala hojii gara Emireetota Araba Gamtoomanii taasisaniin pirezidaantii biyyattii Sheek Mohammed bin Zayed Al Nahyan waliin marii bu'a qabeessa taasisanii jiru. Mariin kun michummaa jabaa fi tumsa amanamummaa irratti hundaa'e kan biyyoota lamaan jidduu jiru caalatti cimsuu keessatti iddoo guddaa akka qabu himamee jira. Waltajjii kanaan hariiroo seena qabeessa Itoophiyaa fi Gamtaa Emireetota Arabaa jidduu jiru gara sadarkaa olaanaatti ceesisuu fi tasgabbii naannoo gaanfa Afrikaa mirkaneessuu irratti xiyyeeffannoon mari'atamee jira. Haala kanaan tumsi gama dinagdee, investimentii fi dameewwan birootiin jiru caalatti akka babal'atuuf kutannoon jiru mirkanaa'ee jira. Dr. Abiy Ahmed simannaa ho'aa fi kabajaa isaaniif taasifameef galata guddaa kan dhiyeessan yoo ta'u, hariiroon kun gara fuulduraatti caalatti akka cimuuf fedhii qaban ibsanii jiru. Dhumarrattis michummaa Itoophiyaan Gamtaa Emireetota Arabaa amanamummaa cimaa irratti kan hundaa'e ta'uu isaa fi faayidaa waliiniif waliin hojjechuu akka itti fufan addeessanii jiru. Ministeerri Albuudaa Itoophiyaa guddina dinagdee biyyaa mirkaneessuuf waliigaltee investimentii doolaara biliyoona 4.2 mallatteessee jira. Waliigalteen kun dhaabbilee gurguddoo 3 waliin kan taasifame yoo ta'u, albuuda sibiilaa, pootaashii fi warqee irratti xiyyeeffata. Dhaabbanni Itoophiyaa fi Chaayinaan waliin hundeessan sibiila irratti akkasumas dhaabbanni investimentii biyyaalessaa fi dhaabbanni Beeroo jedhamu pootaashii fi warqee irratti akka hojjetan waliigaltee irra ga'anii jiru. Mootummaan piroojektota kanaan industirii albuudaa cimsuu fi meeshaalee alaa galan biyya keessatti bakka buusuuf kaayyeeffatee jira. Keessattuu piroojeektiin kun sibiila waggaatti meetirik toonii miliyoona 2 oomishuuf karoorfate. Itoophiyaa waggoota kurnan dhufan keessatti Afrikaa keessaa biyya oomishtuu sibiilaa hangafa taasisa jedhamee jira. Kunis misooma industirii deeggaruu fi albuuda gara alaatti erguun sharafa alaa argachuuf gargaara. Piroojeektiin pootaashii fi warqee ammoo gabaa addunyaa irratti xiyyeeffachuun qabeenya albuuda biyyaa guddisuu keessatti qooda guddaa qaba. Waliigalteen kun Itoophiyaan madda dinagdee isii babal'isuuf tarkaanfii guddaa fudhatame akka ta'etti ilaalama. Qondaaltonni mootummaas milkaa'ina hojii kanaatiif kutannoo qaban ibsuun dandeettii albuudaa biyyattiin qabdu dinagdee qabatamaatti jijjiiruuf ni hojjetama jedhanii jiru. Ameerikaan lammii Itoophiyaa garee faannoo deeggaruu biyya isiitii ari'uun gara Itoophiyaatti akka deebi'u taasiste. Waajjirri dhimma baqattootaa fi gumruukaa Ameerikaa lammii Itoophiyaa Salamoon Boggaalee jedhamu biyya isii keessaa ari'uun gara biyya dhaloota isaatti deebistee jirti. Namni kun mirga namoomaa sarbuu fi garee hidhata faannoo keessatti miseensa ta'ee hojjechuun himatamee ture. Kana malees faayidaawwan kanaan dura biyya sana keessatti argatee ture hunda dhabuun gara Itoophiyaatti akka deebi'u murteeffamee jira. Salamoon Boggaalee miidiyaa hawaasaa irratti maxxansoota duguuggaa sanyii jajjabeessanii fi dhalattoota Tigraay irratti hokkarri akka raawwatamu waamicha dabarsan irratti hojjechaa ture. Namni kun ofii isaatiifis akka miseensa garee faannootti of ibsuun dhimmoota hammeenya qaban babal'isaa akka ture qorannoon Ameerikaa mirkaneessee jira.
Gochaawwan kunis seera biyyattii waan cabsaniif tarkaanfiin kun irratti fudhatamuu ibsamee jira. Waajjirri dhimma baqattoota Ameerikaa garee faannoo akka garee shororkeessummaatti erga ramadee booda namoota garee kana deeggaran irratti hordoffii cimaa taasisaa jira. Dareen kun naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessatti mirga namoomaa sarbuun akka himatamu gabaasichi ni addeessa. Haaluma kanaan namoonni seeraan ala biyya sana keessa jiraatanii fi yakkatti himataman hundi gara biyya isaaniitti akka deebi'an ibsamee jira. Somaaliyaan karoora buufata waraanaa Israa'el naannoo Somaalilaanditti karoorfame akeekkachiiftee jirti. Mootummaan Federaalaa Somaaliyaa naannoo Somaalilaandii keessatti buufanni waraanaa Israa'el akka hin dhaabbanne akeekkachiisa cimaa kennite. Ministeerri Deetaa Dhimma Alaa Somaaliyaa Alii Umar akka jedhanitti karoorri kun Somaaliyaa walitti bu'insa alaa keessa galchuun tasgabbii gaanfa Afrikaa isa amanamuu yaaddoo keessa jiru caalatti booreessuu danda'a. Akkasumas waliigaltee nageenyaa fi waraana biyya alaa waliin taasifamu kamiyyuu aangoon isaa kan mootummaa federaalaa Somaaliyaa qofa akka ta'ee fi tarkaanfiin mootummaa federaalaan ala dhufe kamiyyuu seera duratti fudhatama akka hin qabne dubbatanii jiru. Gabaasni kun kan dhufe yeroo waraanni Ameerikaa fi Israa'el gama tokkoon akkasuma Iraan gama biraatiin lolli gaggeeffamaa jiru hammaachaa jiruttidha. Somaalilaand naannoo bara 1991 irraa eegalee biyya ofiin of bulchaa jirtu taatus muddee dabre keessa biyya Israa'el irraa beekamtii erga argatteen booda hariiroo istiraateejii qabaachuuf fedhii akka qabdu ibsitee jirti. Ta'us mootummaan Somaalilaand dhimma buufata waraanaa irratti ibsa wal madaalu kennuu baatus finciltoonni Huutii Yemen irraa buufata waraanaa naannoo sana jiru kamiyyuu akka irratti xiyyeeffatanii fi kunis nagaa naannichaa balaaf akka saaxilu akeekkachiisanii jiru. Jeequmsi kun karaa daldala bishaan irraa Baabal Mandabii fi nageenya gaanfa Afrikaa irratti sodaa guddaa uumee jira. Alii Umar akka jedhanitti dhimmi kun uummata nagaa balaa hin malleef saaxila. Sababa kanaan Somaaliyaan dhimmoota fedhii siyaasaa addunyaa keessa isii galchan irraa of qusachuun birmadummaa isii kabachiisuuf akka hojjettu beeksifte. Haalli kun qaxxaamura bishaan Galaana Diimaa fi Galaana Adan irratti sodaa nagaa uumuun daldala addunyaa irrattis dhiibbaa guddaa qabaachuu akka danda'u tilmaamamaa jira.